salatu wassalam dhugaa san keessa osoo duuti kee jiraatte hin duuta siin jedhani rabbi ati dhugaa dubbatteef santu ammoo du'a san jalaa si baasa nabi alayhi salatu wassalam dhugaa ni dubbanna rabbi dhugaa irra gannu haa dhaabu hayti bakkuma ofiidha jirti dharri deemtee namatti illee fakkaattu dhibba taatee namatti fakkaattu gaaf tokko hoomacha taatee gad deebiti dhugama qal'atte santu ol ba'e kanaaf insha Allah areedi Adam hasawa takka waan irratti dabaltoo jiraatee mana ammaaf mubaarakiin illee nu dhaabatee rabbi ammallee barakaa isaa godhu mana wayiitti walii qaxarree ammoo malee fuutana mana mucaa wayiin dagadee abaanii namatee sirreeffama sheek akka ummannu batuu fi dhiifama mana sanillee turre amma deebii dura ta'ini yeroo kanaaf erga furmaatatti gadee taate eega mucaan amanee jedhe deemu barbaada waan biraa irra qaanii yookaan immoo lakkii hayniin qabduun taloonii yookaan immoo warra haqa nyaatame dhoysuu fi miti wanti isin beeku qabda an silaa jaarsummaa kana keessan seenu wanni akka seenuuf of qabeef mucaan erga wanti kun ta'uun dhugaa ta'e garuu rakkoo dhuunfaa kiyya qaba kana naa hubadhaa wanta jedheef waan san erga hayni bahee haqa kana karaa sirriitiin abbaan miidhamellee abbaan waan kana kaasellee akka sirreessamuuf waan kana kaafne kan akkasitti hubadhaa warri koomentii haqa dho'isinaa warri jettan inni amanee jira jechuu amanee jira amanee jira saniifi bara amanee jira erganni amanee sheeka ennaan nama nulma dhiiraa sheekaa roobe anis garaa keessanii qaba inni boohu miniidha ergumatti dhufteen jedheen kana dubbiin dhumatteetti maallaqa sirraan qabalee dheettatu beekee maaliif bakka suuraan kiyya gadi garagalee na arrabsamaa jirus deelee na arrabsuun barbaachisi. Mube cagas waan biyyaa cagas waan biyyaa ayyee. Na dhageessanii? Haroo dubbadhuuti ati dhaqii mana bani rakkoo qabu. Ayyee dhagayyaa mubee kiyya wanni an jechuu fade obboleeyyan kiyya kaas jala jirtan waan ta'e mallee hunda quba qabnas anilleen akka nama takkaatitti nama mubeetti dawwalee mube waan kana dhiisii kaasii mucaa kanallee obboleessa keenya kanallee lakkii unoo mubeen as jiraa miti hin jenne hanan jiru nama jeen irraa tokko nama waan biraatillee taasiserraa sii galee so waan kana ta'e jecha keessa quba qabna waan biraatii miti wanni tahame wanni mubeen faan dubbachaa turanii fi wanni kun adda adda kaan jarri namni hagi tokko hawaala hagi tokko immoo biizinasa irra walitti dhufe wanni kun hin tahamne jechaa hin jirru tahame haqni namaa bahuu qaba bahuu qaba obboleessa keenya kun dhugaa jirtu dubbatee dubbatee so sanillee akkasitti waliif haa gallu kaya obboleeyyan kiyya malee karaa dogoggoraatis waliin yaa'uu hin qabnu haqa namaatis bahuu hin qabu jechaa hin jirru jechuu kiyya maaliif haqni mucaa sanirraas yoo jiraate wanni san furmaanni ni dhufaa rakkoo hin qabu akkasitti understandii wal haa goonu ammoo mubee kiyya mana sanitti dhugaa si gaggaragalchanii si gaggaragalcha ani giseen ani dhaqu si gaggaragaleen agarre ati ol garagaleen arge eenyu sheekaan ol garagalchanii jiran si galee waan isin jechuu jiru so waan san ta'e jecha isiin obboleettiin teenya sanillee haa galatomtu waan san dhageessee akkasi garagalchuuf inninis fayyaa haa deewu haa galatomu nu hayyamee walitti deebinee waan kana ni haasofna mana kiyyatti yoonii fi as dhufuulleen hin mijoone yaada jedhurraayi mana kiyyatti goone mana natural ta'e yaada jedhu kabaja guddaa sii qabna mana kee dhufuu wanni na dhorgu hin jiru mana nama as jiru hunda iyyuu nan naqa garuu intala suuraa koo gad deebifte sana isan na arrabsiise jedhani intala qurbaanaa fida. Mube waan dubbadhuun qaba waan dubbadhuun qaba haroo galatoomii mana bani hin dhufnan hundinuu daqiiqaa lama qofa dubbadde dhaggeeffadhu mube yeroo wanna kana haqaaf dalaguu dhuftu suuraa kee dhiisi ganaa wanna biraa iyyuu irra sii kaanii gadhiisu wanna sana tuffadhuu bira darbi dhageesse hadha nu si araarsinee bor nama gessi deebisu qabaachuu dandeessa sanarraan dubbatiin obboleessa kiyya sanatti gad deebita taanaan waan kana dhaabi ittiin seeni si gombisu agombisan haqicha sana ammoo akkatti fiddu dhaggeeffadhu haqa sana ammoo akkatti fiddu sila waliin dubbanneerra keessa dogoggorri mucaa kana obboleessa keenya biraatii fi waan ati fidde biraa lachan keessa nu dhugaa qabdu obboleessi keenya kun hin rakkate rakkoo isaa nutti hime miidhamee jira isin lamman araarsinee haga humna keenyaa waan bira dhaabatamu qabu yoo ta'e Oromoodha mucaan kun hin waakkanne bira dhaabbannee irraa qabu akka dubbachoote. Dhugaa jaallatafaat. Dhugaa jaallattamiti. Rakkanne. Sanan been waliyyii miti. Akka inni himate. Intala fidee lafaa kaasee dubbichee dubbatamu barbaada. Na arrabse furmaan
Haroo mana dhubani. Yes. Haroo. Mubi. Haroo mana bani. Amma nu dhagayaa ni beeyna. Wanni nuti barbaanne afwii barbaanne Ramadaan dhufaa jira. Ija walii dabuu barbaanne. Mataan kee gombifame gombifame matama kee gombifame argee seeniyan. Wanta kaani liivii namaayyuu argine matama kee gombifame mubaarak maal ta'e gombifame jecha malee oduu tana kuman qabu. Wallahi wa billahi oduu kuman qabu wanta akka. Ol deebisu akaba jamani. Mataan kee ammas abbaan fedhe gad deebisuu miti waan fedhe adalagu akka mucaan kun jedhe. Waa hedduu keessa dabruun barbaachisaadha. Eega waan kana seenanii namni waan fedhe nama godha. Kanaafi nuti ka barbaanne kanallee seenu oduu kaanillee haasawoo osoo hin ta'in gabaabinumatti rabbumaaf jecha afwii walii godhaa jechuu malee dubbii qotaadha jechuudha miti. Dubbii qotaadha jechuudha miti. Hayitiin namaa ni galti rabbiin ni galchaa qanamaa ni galchi. Hayitii namaa takkitti lafan baddu hin galti wallahi ni galti hayitii namaa ni galti. Rabbiin ni galcha haa galchullee rabbii haa galchu. Kanaaf hedduu nama kenna ka miidhame miidhame namni kenna dhugaa miidhame. Maaltu miidhaa jira namuma kenna miidhaa jira akkam goonaree furmaata fuulduratti waliin laallasa. Waan ta'uudha qabu fuuldura waliin laalla. Ta'isaa fi teetii qaallichi mana banatee jira daqiiqaa 5 fachaa deemnee. Achi deemna isin lamman araarsinee nagaan isin lamman gidduutti bu'ee haqni mucaan kana boodatti garuu namoota fudhattee dhuftu akka jenne sana qulqulleeffadhu akka jedhame ragaa waan sana cufa fiti waan IBT keessatti sataruu fi yaali erga namni kun bide fudhuu kottu jenne walii gallee kan ambayee ammarraa mana sani seedu akka isaatiif silaa araaramii hin araaramtu akka rabbiitiif malee laakiin ka rabbiitu caalata akkam godha kas dhufee No, enyu Lisa. Namni kije dhuftan takka takka na barreessa. martuu asaabaan Mubi abbe. Akkas credit asbe akkana kuno. Regalo bene akkasitti taa'adha dara. Abo asbe azuma bayda ayyee fayyade. Wal bira jirtu isin martuu ifaa jannataa rabbi isin haa godhu. Amiin. Tole, assalamualaikum. Akkam jirtan nagaya fayyaa obboleeyyan kiyya gaggaalii. Sheekaa Roobee kabajamaa ulfaataa ustaaza keenya sheeka keenya baga nagayaan gidduu dhiyaattee akkasuma obboleessa keenya Fedhii Aadam nama asirraa qabnu kan waan adda addaa Oromoodhaaf ifaajee adda addaa kafalu akkasuma obboleessa kiyya Hamzaa Gadaa TV kan ture nama aktivistii Oromoo kan hojii adda addaa garaagaraa gurguddoo hojjechaa bahe akkasuma obboleessa keenya Mubaarak Musammaa abbaa miskiinaa kan jennu kan yeroo hedduu waan Oromoo irratti ifaajee hedduu gargaarsa adda addaatiin asirratti illeen hirmaatee Oromoo gargaaru akkasuma Fu'aad Biyyaa kaniin as gubbaa baree akka obboleessa jaaladhu inni illeen bagaas irratti dhiyaattanii obboleessa keessanii haroo yookaan iskuunaan jaanii jechuudha. Baga nagayaan dhuftan manni kiyya mana keessanii dhimmi irra irratti haasa'u yaanu dhiba obbolummaa egalee nuti amma rahimni akkan jenne obbolummaan akkan jenne kana jecha waan kana keessa seenne amma sirra jirra durarraa illee waan kana jalqabarraa illee jala deemu turre mubeelleen dubbachuuf jiraata. So kanaafuu warri koomentii jala jirtan haqa dho'isuuf yaanu waa takkallee wanni nuti dho'isnu hin jiru. So asirratti nu hundinuu waa hunda dubbachuuf jiraanna. So kanaafuu akkasitti nu isiniif haa galtu isin jaa fayyaa deeyaa galatooma baga nagayaan dhuftanii Sheekaa Roobeettiin dubbichi dabarsa. So hanga fuduran dubbatanii. So kanaafuu akkasitti na hubadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufa ustaaz koomentii cufuuf hin jiraadha warra koomentii narra naadha. Wanni haasawaa dheeraallee na haasofsiise baay'ee hin jiru haa ta'u yeroo walii qusatuufis dubbiin ati dubbattellee achumarrattis osoo gabaabbanne homaa wanni keessa dheeressinullee hin jiru haa ta'u obboloowwan keenyaa namni jiruu duniyaa kanatti as bahee hattan osoo nama keessa jiraachuu baatee manatti deebi'ee namarraa qulqullaa jechuun hin danda'amu. Annamumarraa waan namaa ta'uun dubbadhu namarraa najaa baya jedhee manatti osoo deebi'ee namarraa najaa bahuu hin danda'u. Hattan osoo calliftee iyyuu ani hin dubbadhu waan namaa osoo jette
namni wanni inni calliseef waatu keessa jira namaan jedha. Ati haasoituu miti nama keessa deemu miti wanni inni calliseef waatu keessa jira namaan jedha. Laakiin ammoo dubbiin dubbii rabbiitu caala. Namni nama madeessa. Nama madeessa obboloowwan kiyya hatta nama ambaadii isaa rahima yoo osoo ta'ee dubbiin namni namaan jedhe araarami naman gootu. Haa ta'u akka rabbiitu caala. Akka rabbiitu caala mu beeki. Hamzaaki. Amma oduu haasawa keessa fagaachuullee osoo hin ta'in nullee yeroo hin qabnu awwalan mana cuftanii isin martuu asitti argamuu keessaniif keeyriin isin duuka haa deemtu jenna. Bakka keeyrii dhaabadhaa. Jaalalatan rabbiin isinirraan fudhatin isiniin jennaa kabajamaa ulfaadhaa. Kabajaan guddoon rabbi biraayyii rabbi isin haa kabaju. Itti aansuun haasawa keessan ammoo dhageennellee jirra. Amma tokko irraa dhageennee Mubaarak keellee dhageennee Hamzaa keellee dhageennee jirra. Hedduudha dhiira namaati jechuun nama kitaaba rabbii bira gadi dhaabatee nama hadiisa rasuula rabbii bira gadi dhaabatee alayhi salaatu wassalaam. Umariin jegna jedhan sun ka rasuulli rabbii shayxaanni sodaate sun shayxaanni karaa Umar bahe hin bahu jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam. Isaa kanatu wakaana waqaafan inda kitaabillahi kitaaba rabbii bira dhaabata jedhan biran dabru jedhan. Yoo kitaabni rabbii irratti haasama biran dabru. Caalaa namaati jechaanillee nama ammoo keeyriin jalqabe jedhan ani kiinnoo waan naan jedhame kulli rabbiif jecha dhiise. Irra dabre jedhame. Haa ta'uu nuti amma akka obboleessi keenya haroon haasayetti haqa namaa dhoysuufi miti. Wanni nu amma mana kana banadhu haroon jenneef jara lamaa walii araarsu malee hayxi namaa akka dhokattuufi miti haqa namaa keessatti dhoysuudhaan barbaanne. Deeyniin namaa akka hin kafalamne hin barbaanne. Sunis maali fuulduratti waan ammalleetiniin haasa'amu ta'a waan deemamu ta'a fuulduratti ni deemna inshaallah. Falli ummata keenyaa maal ta'a fuulduratti waan waliin haasa'u ta'a akkanuma wal arginee waliin mari'annee beeytota qabna hayyuu qabna sheeka qabna ulamaa qabna. Maal ta'a hayxi nama keenyaa hoo maal ta'a waan fuulduratti haasa'u ta'a. Kanaaf amma obboloowwan keenya lamaan kana walumatti finnee osoo dubbii duubatti ayitida waan akkana ayitida osoo hin jedhin osoo haasawa babal'isoo osoo hin ta'in inillee akkana naan jedhe nuti nama wal lolchisiisuufi miti nama walitti araarsuuf as teenne malee haqallee dhoysuufi miti haytu sun ni baati inshaallah haqa dhoysuuf osoo hin ta'in fuulduratti hayti sunillee numa baati wanni jiru inshaallah furmaanni nama kennaa ka nyaatamu hoo maal ta'a fuulduratti numa haasoyna ammaaf ammoo jarri lamaan rabbumaaf jecha affii waliin haa jedhanii mana kana wal geenne tiyyaaganuma isiniin jechuu barbaadaa dubbii dabalata irratti qabaattan shaarii ramadaanaallee guddaan dhufee jira ji'a kabajamaadha hin geennaaf hin geennu hin beekamu aniin biyyaan baa jiru kana biyyatti deebi'aan beeku ammaas jiraami wallahi biyyatti galaan ruuyinti rabbii harka jirti kanaaf inshaallah isin martuu qabsaa'ota oromooti nama oromoof waa dalagaa jiru rabbiin umrii isin haa kaa'u ammallee rabbiin isin bira haa dhaabatu isin kabaja akka kiyyatti isin kabaja nama guyyaa tokko oromoof dalaginiin jaaladha nama guyyaa tokko isinii akkanatti halkanii guyyaa xaaruu kanaa miti nama guyyaa tokko waa dalage wallahi ani na biratti fudhatama namni isin jaalatama alii birraa maal tochee na bichisiisean arran tana isa qabrii isaanii irratti salaatu waan biraatii miti namni keeyrii dalagatee deemuun barbaachisaadha. Zambii teessan rabbii irra isin haa dabru maasiyaa teessan rabbi isin irra haa dabru haganuma jechuudha barbaade reedii aadam haasawaa yoo dheeressoo osoo hin ta'in anillee gadi bahuudha barbaade haasawaa takkaa lama daqiiqaa takka. Ayyee ustaaza keenya galatoomadha obsa rabbi sabrii isiniif haa kennu. Jarana waan biraa dhiisatti miirri amma sheekaa roobee nu ibsan kun waan hundaadhaaf gahaadha dhugaa rabbitti. Namni kun rakkatee miti kan boo akka warri kaleessa hojjete wanta osoo addunyaarra jiran isaan hojjetanii har'a dabarfataniif imimmaan kana bu'an akkasuma warri har'a jirtan kun illee hojii gaarii har'a isin dalaydantu bor akka ummanni keessii ba'u biyyi keessii ba'u sii taasisaa jechuudha. Kana kuni qofti gahaadha dhugaa rabbi dubbachuuf maal jechuu barbaadeni Mubaarak balleessi jechuu barbaade yookaan immoo Hamzaan balleessa jechuu barbaadetti miti. Haqa ummata kanaatiif hojjennaa haqa ummata kanaatiif akkana taanaaf Mubaarakis waan kana fide haqa dhugaa ummata miskiinaa baasnaaf Hamzaan illee mootu ani haqa san akkanan goone osoo hin taane akkaataan itti na ibsantu yookaan immoo akkaataa itti na hubatantu
sirrii miti kan jedhurraa yaadni kun hundi ka'ee jechuudha. Kana waan ta'eef ummanni keenya amma wanni gochuu qabnu gabaabsinee dubbii keessa yoo deeman dubbiin nama jalaa fagaata. Akka dubbiin hin fagaanneef sheekuma kana kabajanii ummatuma asirra jiru kana kabajanii haqa haga nan dabsina. Hayni ba'uun ba'uudha. Maaliif nullee dhara ofirra fudhannee galuun barbaannu haqa baasatni garuu mootu karaan haqa ittiin baasnu sun karaa ittiin ijaarama of duraa fidu karaa namoota biraatti illee itti walitti ijaaruu irratti nuu deemaa isiniin jedhaman guddoon ani kanumaan dhaama dubbii baay'een dheeressu. Obboleewwan keenya Mubaarikis Hamzaanis nu jalqabumarraa waan argaa turre waan dhagaa turre waan gorfamuu qabus wal gorsinee dhugaadha. Obboleessa keenya Hamzaa waan ati keessa turtes hin hubanne sirraa dhageenye kan keessa Mubaarikiin birattis namni ijannoo fide ijannoon sun dhugaadha. Haqa ofiitiif dhufe ta'eetuma ituu jiru wanni ati dhiyeeffatte sun karaan ittiin dhiyaate isa jedhu irratti nu of kolchee numa hundaafuyyuu dhiifama siin jedha. Atis hin dhokanne Mubaarikis kana ragaa sii ba'eera. Wanni immoo deebi'ee nu golobnee turre wanni kun akkanatti cufamu kana booda qulqulleeffadhu kottee Mubaarikiinis gorsinee karaan ittiin dhufutti himnaan ishee fudhatee jira. Wanna sana akka fitee dhufuu qabu dhugaadha si dubbisuu dhabuunsaa garuu immoo amma ta'e deemeen jira jedhee deebi'ee immoo akkuma badiitti ofitti fudhatee haga si bira dhaabbachuutti an gadi si hin qabne gadi si qabuufi miti iftoomina keetiin dhufuudhaa guddaa nu galatoomii rakkoo ati keessa turteef immoo nu hundi nu dhiifama si gaafanna akka oromummaatti dhugaa keetii obboleessa keenya haa ta'u akkuma Sheek Roobeen jedhan wanni barbaachisu haqa lachan keessan haqa sadan keessan gidduu jiru sana balleessuutu hin ta'in isin zannii walitti baduun qabdanu. Wanni kun ati maaliif akka dhiiftee nutti himteetta mubeenis zannii sitti hin badin warri garuu Mubaarikiin irra goruuf yookiin Hamzaa irra goruudhaan mana bantanii waan hin taane deemsistan rabbiin ofirratti sodaadhaa dhaabaa kana booda jarri lamman rabbiif rasuul jedhanii afoo tolee jedhanu obboleessa keenya kana bira immoo wanna hafe Mubaarikis dhugaa jiru ni baasa Aroonis asuma jira wanni qajeeluu qabu ni qajeelchina haga hankanuma jechuun barbaada. Isin lamman waan walitti deebiftan qabaachuu qabdu jedhu akka kootti akka Sheek Roobeen jedhan afoot walii jedhanii wanna sana mamee Aroon immoo ati xinnoo irraa dubbattee golobamuu qaba. Amma namoota kana jala deemanii akka Sheek Roobeen jedhan Mubaarik haga ta'e nama isatti waan hojjetu irratti amanuu qaba. Hamzaa dhugaasaa qofa laalanii warra deekaa deemantu jiru kan mucaa sana laalanii kan deemantu jiru. Jarri kuni namaaf jettanii waliin lolinaa tokkummaa barbaadama haqni sun ba'uudha kan barbaadamu. Haqicha rabbi nuuf baasu bahaadhasi ni dhuma. Boritti immoo wanna kana Mubaarikiin dhaabeechuu hin dandeenye. Namoonni dhuftanii seenyu jaanyaasi godhate seenyottan hin jedhinaanii qulqulleeffadhu kottu jenne irraanii keessaan hoo dandeessa aybii namaa satarii akka dhuunfaatti walitti araarsii waliif deebisiisi. Yoo dadhabde fidi furmaatatti torama rakkoo hin qabu. Kana jennee galatooma. Akkasi. Ustaaz. Dubbachuu dandeenya? Yaa ida dandeessan yaa. Ani dubbii dheeressuu barbaadu namootan jaalladhutu asirra jira. Hamzaa dabalatee jechuudha. Hamzaa diinummaa walirraa qabnu, jibbaa dhuunfaa walirraa qabnu. Yoo Hamzaani Mubaarik ilaalcha ajaanarraa qabaa bifa barreeffamaatiin yookiin koomeentii makoo jalallee dhufee miidiyaa koo jalatti bifa dhiibbaa qabuun koomeentii wayina irratti barreesseera yoo Hamzaan jedhee silumaan Hamzaa balleessuu bandeemaanii uummanni Oromoos akkasitti hawwata hubachuu isaallee nan barbaada. Hamzaan guyyaa tokko dogoggortee Mubaarik barreeffama qubee tokko salaamu alaikum jettee naa barreessite yoo jedhe hambadii kiyya dhibbatti akka nama Hamzaa balleessudha. Deemuutti ofitti fudhadha. Hamzaan qalbii isaa beeku, qarabbi beeku, namni dhugaa qabu qubeen kufu, waan dhugaan qaba, dhugaadhuma qabaataa Hamzaan immoo dhugaan qabu hin jedhu, jibaadha hin jedhu, jibsiisuus hin barbaadu. Sila Hamzaan dhufee Hamzaa argachuu yaaleera. Hamzaa qarabbi isaa argu bilbilli isaa kami yoo jedhe itti mee jennaan dhugaa akka hin jiru nan beekaa. Naa kennamee kalama sadii bilbilli sana hojjechuu didee dhufe miti yeroon dhufu nama kana nan beeka sinii galee nan beeka yeroon beeku immoo waan ati namaa gootu jira si galee maal jechuudha lakkii haroo waa namaa butee jennaan haroon sataraa miti si galee nan beekaan si galee
hojii isaatiin kabaja tureen nama kana naa fidaa jechuun koo jechuudha. Suuraa isaan fideera eeyyee fideera. Utuun suuraa isaan finne mucaan sun bu'aa oolte bu'aa bulti. Haalli siin natti himatti bu'aa natti himatti. Ani miira keessa galee dubartiitu boossi jedhees Hamzaa maali jedhee hin salphinne kabaja isaatti himme. Naawamaan jedhe inni dhufe yeroo inni dhufu nama lamatu natti Hamzaa galchi yeroo inni dhufe jedhe Hamzaa natti himaan jedhe ijoolleen Hamzaa jedhan nan galchi yeroo hin galchu Hamzaan miira keessa galee qoya uffatan uffadha jedhee viidiyoo banatee ba'e. Kan kanan beeku yeroo nan suuraa jaraa kaleessa gadi baasu duubaan maallaqa erganii waraqaa warra fidan hin beeka malee lakki waraqaa fidan malee waan irratti mataman dhiyaachuu didanii akka Hamzaa waraqaa fidan jabaatanii galchanii dalagaa jaraa gadi beekanuuf waraqaan qaba haala mirgaa Hamzaan sana gochuu dhiisuu isaatiifi dhufee mul'achuu isaa amala koo qaba hin baqadhu anis sini gale ana ta'e bakka natti tole dhugaa dhufee nanni fatlak ayuu qoya uffatan fadhaa jedhe viidiyoon koo mul'ataa jedhe mul'atu jenneen banatee ba'ee kunooti an jedhe ayyee taa'ee xiqqoo sii miira keessa dhulkaa gale toleen jedhe miira keessa gale na gaddisiise ilma namaati eeyyee ilma oromooti eeyyee guyyaa tokko oromoo dadhabeera dhugaan gaafa inni makiinaa qaabatee olii gadi nama bade ta'ee nama maraate ta'ee hin beeku olii gadi fiiguun bari'a sini gale haa ta'u gaa anaaf inni dubbannee yeroo inni miira keessa galu dhiifaman jedheen Hamzaa na saalfadhe yeroo inni atuu narraan kabaltu utuma waa biraatii jedhu bakka nama tokko filatti dhagaabee bilbilli hoo'is narra buute yaadatta Hamzaa bilbilli hoo'is narra buute akkas jedhee heloo jedhee dubbadhee as deebi'ee isaaba sana odiit godhee narra jira yoo jedhe namni hattuu miti hattuu jechuun hin beeku narra hin jiru jennaan ragaan itti dhufee ragga'ee hattuu jedhama aniyyuu maalan jedhe walitti qabe shakkamtoota jedhaa malee hattuun jedhinaa nama himatamuun jedheen tigalee gaafa inni dhiyaatee utuu Hamzaan sila laa akkana fadrak godhee lakkii nanneen yookiin maallaqa wayii liqeeffanneen maallaqa wayii hojii walirraa hin qabnu jedhee waa hunda morme ragaa mucaa fideetan maal ta'a hattuu ta'a jechuudha dhiifa manaa godhaan innoo hin mormine narra jira jedhe sanuun rakkoo isa nima tokko dhiira tokkootti namni rakkoo sirra hin ga'u jedhamu malaayikaa miti malaayikaa rayyuu nabi Muhammad rayyuu alayhi salaatu salaam rakkootu ga'a ture dhugaa sana fakkaatu fudhatanii dhufanii rakkoo hedduu dura ga'a ture ilma namaa irra hin ga'a rakkoon nan hubadha erga xumurree Hamzaa sirraan kafalan jedheen sheekaa roobe birrii meeqa qabda mucaan jedheen intalaan erga Hamzaan bo'e 169 tasabannaan ana sirraa kafala bu'i jennaan hin buusin jedhee miira keessa galee waan jiruuf miira isaa eegee fi utuun qabee gadi buusuu danda'u dubbachiisee xumursiisee inni galeera dubbachiisee waan keessoo isaa fichisiisee raksaa hin fixannee fixadheera jedhee deeme sii kafala ergan jedhe xumurarra naan kafalinii jedhe ana bilbilan natti bu'aa jira akkuma ammaa kana bilbilan natti bilbilamee mootiin tokko natti bilbilee kalaas waan jiru hubannee waan jiru hin taasifna maallaqa isarra jirus rakkoon qabu hin kafalla sini gale hin kafalla dubbii gabaabsaa narra jira jechuun isaa gahaadha dubbii gabaabsaa innaan Hamzaa maal jedhetti moon Hamza gabaabsi inni de xumurarra immoo ergaan aadaamee bu'e ergaa mataadha tokko maal jedhe gosan qaba nama jalqaba atunarraan kafattuu jedhe booda immoo gosas nan qaba gandan nan qaba biyyan nan qaba firan nan qaba nan kafaladha maaloo atunarraan kafattu yeroo ni jedhu tolega alla magal kafalii migaa jedheen gadi buusee dubbii xumuree sheekaa keenya ingiliffan barsiisa sinuu dheen gadda dhuftanii qol maata qoftani ingiliffata seenuudhaa jedhee kitaaba ergan fudhee amma namoonni tokko miira keessa galaniiru yookiin Hamzaarra goranii na arraffamu yookiin anarra goranii Hamzaa jedhanii maqaa waamu dubbii gastii kana jaalladhu ufeen barumsa jechuudha geemii seenee uummata dagachiisuu yeroo jedhu ijoolleen dhufanii mubaarik abbaa kee tarraffamaa jira haadha kee qabni sheeyxaan egaa ijoolleen hin beektu haadha kee tarraffamaa jennaan sheernaa godhaan jedhe sheernatti godhan akkuma ammaa kanan akkasitti qabadhee dhaggeeffataa dhuftan isin subhaanallaa jettani nan sobee sheeka subhaanallaa jettani jennaan sheekaa roobee kottaa kalaa jettin kan sheekaa roobee diklaa hin godhan didan galu natti cufaara sheekaa roobee jetti
Sodataa galanii gale. galeera jedhan galanii galeera akka suuraa kana ol kaasaa jedhan suuraan ol ka'e erga suuraan ol ka'ee booda maali dubbiin jedhanii tasgabbeessanii Hamzaan dhufee gale ani obboleessa koo Hamzaa waan inni irra darbe nan qaba Hamzaan nanaa sa'a amma sirraa bu'ee Hamzaa wajjin haasa'uudha qophiidhaan dubbii kana haga